Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyyaa kan dhiiraa kan dhalaa bakkuma jirtaniin nagaan rabbii tiyyalleen isin haa dhaqqabdu isiniin jaa guyyaa irraa waan addaa tokkottiin isin affeeruu deema jechuudha. Namni baha jiru ka dhiha jiru ka biyya keessa jiru ka ala jirullee jechuudha affeerraan tun tan ilaallattu maalittiin isin affeera yoo jettan baankii Raammis jedha. Baankii Raammis yeroo dhiyoo keessatti kan nuuf argamedha. Baankii dhalarraa bilisa jechuudha. Namoota jaalannu, namoota gurguddaa, namootuma keenyaan nuuf hundaa'ee yeroo ammaa sheerii gurgurutti jira jechuudha. Namni hedduu sheerii isaallee bitatee jira. Kanaaf warri haftanillee sheerii tana bitachuu irratti itti hirmaadhaa isiniin jaa. Baankiin kuni wanni adda isa godhu jechuudha. Karoora hedduu gurguddoo qaqqabateetiin nu dhufu jira. Karaa nuti itti diinagdee keenya guddifannu hawaasni keenya keessattuu jechuudha. Kan magaalaa qofa osoo hin taane baadiyyaatti akkamitti diinagdee keenya akka guddifannu karoora jajjabduu akka nuuf fideetiin dhufu jira jechuudha. Bal'inaan immoo yoo itti dhiyaattan arguu dandeessanii animmoo wanni itti isin affeeru koottaatii gara baankii tanaa sheerii bitadhaa isinii jechuu isinii dhaama tanattiin isin affeera jechuudha. Koottaa sheerii bitadhaa abbaa baankii ta'a. Baankii Raammis.